Hayyee ashamaa jirra jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota irree miidiyaa nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabuun jedha. Egaa walirraa bannee turre walirraa turreerra amma walitti dachaanee jirra. Akkuma mata duree irratti ibsuuf yaaletti qeerroo fi qarreen magaalaa Edmonton biyya Kanaadaa guyyaa 17tti waamicha kabajaa ilmaan Oromoodhaaf godhanii jiran jechuudha. Egaa ilmaan Oromoodhaa kan magaalaa kana keessa jirtan kan beeytanii kan naannawa ishii irratti argamtan waamicha qeerroodhaa guyyaa 17 irratti xiqqaa fi guddaan akka hin hafne jedhanii qeerroon waamicha dhiyeessanii jiranii jechuudha. Egaa sababiin yookiin ammoo waan beeytanii qeerroon ummata kanaan wal arguuf waamicha gooteef guyyama san irraa dhageenya yookiin ammoo guyyama san nurraa dhageettanii jechuudha. Kanaafi qeerroon waan ummata Oromoo kakaaftuuf yookiin ammoo waan ummata Oromoo waamtuuf ni beeytan. Qeerroon ariitee harkaan qabdi, qeerroon humna qabdi, qeerroon Oromoof waa hunda jechuudha. Kanaaf marii barbaachisu waan beeytanii ka hegeree fi fuuldura keenya waan beeytanii ka mootummaan gabroonfataan ilmaan Oromoodhaa obboleewwan teenya, haadhotii teenya, abbootii teenya, hayyoota teenya irratti biyya keessatti irratti raawwataa jiru kana qeerroo beeytanii biyya keessatti dhumataa jirtu qarree biyya keessatti dhumataa jirtuuf qeerroon biyya diaasporaa biyya Kanaadaadhaa magaalaa Edmonton ummanni Oromoo guyyaa 17 akka nurraa hin hafne jedhanii waamicha godhanii jiru jechuudha. Kanaaf ani amma waan beeytanii ka qeerroon isiniif ergaa dabarsuuf isin waamte irraa tuttuqee isinittiin himu guyyama san dhageettan waan ta'eef. Kanaaf ummanni Oromoo guyyaa san akka hin hafne isiniin jettee jirti koreen.
Kanaafi wanni beeytanii ka amma xiqqoo irraa tuttuquu barbaadu yoo jiraate qeerroon waan isin waamtuuf qeerroon waan waamicha gootuuf eenyullee ni beeka. Qeerroon haala beeytanii ka qabsoo yeroo ammaa kana qeerroon biyya keessa jiran waan isaan itti jiran waan isaan godhuu jiran nutis ammoo biyya irraa baanee gabrummaan biyyaa nu fageessite qaamaan beeytanii ka biyyaa fagaannee biyya ormaa tana jirra malee qalbiin teenya ummata Oromoo fi qeerroof qarree biyya keessaa wajjin jirti. Waan ta'eef biyya ambaa keessas yoo jiraanne nuti qeerroon waan godhuu qabnu godhuuf hawaasa keenya manguddoo teenya akka beeytanii ka hundatti wajjin mari'achuuf guyyaa san akka irratti argamtan yookiin ammoo guyyaa san akka dhiyaatan jedhanii jiranii jechuudha. Akkuma beekamu irreecha Oromoon waggaa waggatti kabaju. Irreechi Oromoof beeytanii ka iddoo guddoo qaba. Iddoo kanan jedhamne qaba Oromoof jechuudha irreechi. Irreechi aadaadha irreedha. Bara beeytanii ka gannaa isa bacaqii beeytanii ka ganna gurraacha Oromoon keessa darbe baga rabbi booquu birratti nu baaftee jedhanii beeytanii ka walitti dhufanii yeroo ijaan Oromoon wal argu jechuudha. Irreechi yeroo Oromoon yaa'ee bishaan beeytanii ka qulqulluu bishaan booruu beeytanii ka ganna ture san yeroo beeytanii ka inni sun darbee booquun birraadhaa bishaan qulqulluun xaliilli yeroon ishiin baatu yookiin yeroo ishiin yaatu bishaanis dhugee dhandhamee laalee walitti biifee wal eebbisee guyyaa beeytanii ka gammachuu ibsachuuf irreecha irratti wal argu jechuudha. Egaa Oromoon biyya diiyaaspooraa keessa jiru hundinuu ijoolleen biyya Arabaa Oromoon biyya Arabaallee haala sirna kabajaa irreechaa irratti ergaa adda addaa hawaasa Oromoo biyya keessa jiruuf dabarsuu jiranii. Ummanni Oromoo diiyaaspooraadhaa kan biyyoota diiyaaspooraa keessatti argamullee bakka malkaan jirutti bakka bishaan jirutti deemee aadaa isaa guuttataa jira jechuudha. Mootummaan biyya bulchuu jiru biltsiginnaan ammoo ka biyyaa jechuudha. Abiyyi naftanyichi aadaa Oromoos balleessee eenyummaa Oromoos dhabamsiisee irreecha Oromoon waggaa dheeraaf hora Arsadii irratti osoo kabajjatu as ga'e bara lama bulchee bara tokko kana Oromoo irreecha akka malkaatti hin buune dhoogge jechuudha. Oromoon malkaa akka bu'ee hin irreeffanne dhoogge jechuudha. Egaa ummanni Oromoodhaa dallansuun kun beeytanii ka ummanni Oromoodhaa aariin amma beeytanii ka inni gadi ba'ee xiqqaa guddaaf osoo beeytanii ka tokko hin hafne irreecha irratti sababiin inni argamu jiruuf dhiibbaa mootummaan beeytanii ka biyya keessatti ilmaan Oromoodhaa akka malkaa hin dhanne akka ayyaana isaan kabajjanne ummata Oromoo waan ugureef hawaasni Oromoo diiyaaspooraadhaa bakka jiru gadi yaa'ee irreeffachuu jira jechuudha. Irreeffachuu kana keessa waa takka jira yookiin waa lama jira. Tokkoffaa aadaa fi eenyummaa duudhaa isaa bakka irreeffatu sanitti tokko ta'ee baay'inaan mul'ifataa jechuudha. Inni lammaffaan ammoo siyaasa taatee beeytanii ka biyya keessatti adeemsifamuu jiru. Siyaasa beeytanii ka caccabeef yookiin ammoo siyaasa beeytanii ka expired ta'ee ka mootummaan biltsiginnaadhaa yookiin ammoo ashaagireen ummata Oromoo beeytanii ka dirqamaan itti dhiibuu jiru falmii godhuuf yookiin ammoo mormuuf bakka beeytanii ka Oromoon itti wal ga'e bakka malkaan jirutti Oromoon bahee irreeffatee ergaa waliif dabarsu ture jechuudha. Ammallee Oromoon san irra jira. Ameerikaa keessatti, Awustiraaliyaa keessatti, Kanaadaa, Awurooppaa, biyyoota Arabaa adda addaa irratti Oromoon irreeffachuu jira jechuudha. Irreeffachuu kana jidduutti ammoo qabsoo ajaa'ibaa godhuu ture jechuudha. Godhuu jira jechuudha. Kanaafi Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. Safuu isaa keessatti, aadaa isaa keessatti, duudhaa isaa keessatti irreechi waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Nagaa barsiisa, nagaa lallabaa. Bakka irreechi jirutti beeytanii kaasilaa wal dhabbiinis wal diduunis wal dhiibuunis hin jirtu. Oromoon bara kana nagaan nu geessite bara itti aanullee sa'aa fi nama keenya nagaa nu godhi jechuuf bakka sanii wal gahaa jechuudha. Garuu ammoo mootummaan aadaa kana hin beekne, safuuf duudhaa kana hin beekne. Naftanyichi irreechi akka beeytanii ka hin irreeffatamne Oromoon akka malkatti hin buune bara kana ummata Oromoodhaa uguree agaazii fi naftanyaa malkatti gadi buusee isaan irreeffatanii jechuudha. Kuni seenaa keessatti sammuu ilma Oromoo keessa, sammuu ilma Oromoo keessa, dhalataa Oromoo keessa,
dhalataa Oromoo ka yoomillee taanaan hin dagatamne gocha beeytanii ka abiyyi ummata Oromoo irratti raawwate diinni haga ammaa ummata Oromootti irratti raawwanne jechuudha. Waan kana ammoo haala irreeffachuu fi adeemsa tarsimoo irreeffannaadha. Hayyoonni hedduun beektonni hedduun irratti dubbachuu jiran. Anamma irra deddeebi'ee isiniif irraa hin kaasu. Garuu ammoo hanga xiqqoo sagalee kiyya waraabuu eegaletti waamicha beeytanii ka qeerroo fi qarree magaalaa Edmonton hawaasni Oromoodhaa xiqqaa fi guddaan ka magaalaa kana keessa jiraatuu fi magaalaa naannawaa Edmonton keessa jiraatu ergaa beeytanii ka waamicha akka guyyaa san akka nurraa hin hafne jedhee qeerroon ergaa dabarfatee jira jechuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoodhaa nuti qeerroon hawaasa irraa dhalanne isin irraa dhalanne waan beeytanii ka guyyaa san qopheeffannee isiniif ergaa dabarsuuf karoorfanne san akka tokko taatanii dhuftanii bakka jedhametti akka argamtan gamanumaan anilleen irree miidiyaa irraa ergaa isiniif dabarsa. Egaa sagantaan kee kana fakkaata galatooma.